Nageenyif araarri Kiristoos bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa kootii galata Waaqayyoo. Egaa akkuma yaadattan yeroo darbee የተሰረቁ የወንጌል ቃላት jecha wangeelaa ataman jennee sagantaa jalqabne har'aa itti fufna jechuudha. Kutaalee darban keessatti waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Egaa yoo hubanne ta'ee yoo seeraniin hordofne ta'ee wantoota hedduu argataa jirra jedhanii abdadha. Egaa yeroo ammaa kana namoonni adda addaa akka wangeela nuti hubanne gochuudhaafif fedhii isaanii gara wangeelatti fidanii wangeelaa gara adda addaatiin dabsanii mana Waaqayyoo irraa nu fageessaa jiruuti. Egaa kiristaanummaa keenya keessatti wangeela Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo of eeggannoodhaan dubbisuun waan nurraa eegamuuf egaa sagantaa kana keessatti waan tokko ni buuftu waan tokko ni barattu kan jedhu yaada salan qabuufanii. Egaa akkuma yaadattan kutaalee 15 darban keessatti caqasoota 15 ol kaasnee irratti dubbannee turre. Egaa caqasoolee kana immoo isinis gara kitaaba qulqulluu deemtanii kitaabolee adda addaa kan afaan Oromoof kan Amaariffaaf kitaabolee isaan afaan Ingiliffaaf kan birallee wal bira qabuudhaniin yoo dogoggores kan iddoo kanatti dogoggorte jechuun isinirraa eegama. Yommuu irraa fayyadamtan ta'e irraa barattan ta'e sagantaan kun yoo isin gargaaree ta'e immoo obboloota keessaniif hiriyoota keessaniif qooduudhaan walirraa akka barannu adraa isiniin jedha. Egaa har'ammoon yoo Waaqayyoon nu gargaaree kutaa 16ffaa itti fufna jechuudha. Kutaa 16ffaa keessatti kan kaasnu mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti kan barreeffame ni ilaala jechuudha. Kutaa kana keessatti kan argannu maalidha? Yeroo baay'ee warreen shakkitootaa ergamoonni kabajan isaaniif hin barbaachisu, saganni isaaniif hin barbaachisu, kabajni isaaniif hin barbaachisu, kabajni Waaqayyoo qofaadhaa fi saganni Waaqayyoo qofaadhaaf jedhanii caqasa hin jirre kan mataa isaanii fidanii mormiidhaaf ni dhiyaatu jechuudha. Egaa Waaqayyoon sagaleen Waaqayyoo immoo karaa adda addaatiin kabajni ta'uuf hundaaf kabaja akka kenninu kan ulfeessuu qabnu hunda akka ulfeessuu qabnu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Egaa qulqulluu Yohaannis egaa hafuura qulqulluudhaan ta'ee bakka Fiximoo Daseet bakka jedhamtutti egaa taa'ee yeroo yaraahii kana yeroo mul'ata kana Waaqayyoon itti mul'isee barreessu egaa namni kun hafuura qulqulluudhaan ture. Hafuurri qulqulluun immoo hin sobu, hafuurri qulqulluun hin dogoggoru, hafuurri qulqulluun wanta dhugaa jiru dhugaa Waaqayyoo kan ibsudha. Kanaaf egaa qulqulluun Yohaannis waa'ee ergamootaa ifaan ifatti bakka kanatti barreesse jechuudha. እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ላይ ቅዱስ ዮሐንስ በመንፈስ ሆኖ በራእይ ሆኖ እግዚአብሔርን ምስጢር የእግዚአብሔርን ክብር በግልጽ ከጻፈባቸው ቦታዎች አንዱ እንግዲህ የዮሐንስ ራእይ ነው ማለት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ በምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ስለ ቅዱሳን መላእክት ክብር እንዴት እንደሆነ ክብራቸው እንዴት እንደሆነ በግልጽ ያሳየበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ መላእክት ክብር አይገባቸውም፣ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ፣ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ አምልኩት ትውልድ እንግዲህ ክብር እንደማይገባቸው አድርጎ ለማንሳት በሚመቻቸው ልክ ደግሞ ወንጌልን በፈለጉት መንገድ እያጣመሙ ትውልድ እንዳይረዳ እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ላይ ያለው ቃል ምን አድርጎ ነው ወደ ኦሮምኛ ሲቀይሩ እንዴት አድርገው እንዳጣመሙትና እንዴት አድርገው ሰዎች እንዳይረዱ ቀለል አድርጎ እንዲያልፉት ያደረጉት ለቅዱሳን መላእክት የሚገባውን ክብር እንዳይሰጡ እንዴት እንዳደረጉ እናየዋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ብረዳን። እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ላይ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዚህም በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው፣ ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች። ልብ በሉ እዚህ ላይ ከዚህም በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው፣ ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች ይላል። ይሄን ቃል እንግዲህ እነሱ ደግሞ በሚመቻቸው ለውሸታቸውና
ለተሳሳተ ትምህርታቸው እንዲመች አድርገው ስለውጡት እንግዲህ እንዴት አድርጎ ወደ ኦሮምኛ እንደቀየሩ እንግዲህ እናየዋለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ታላቅ ስልጣን ያለው መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየ። ያ መልአክ ታላቅ ስልጣን ያለው መልአክ ነው። ያ መልአክ ታላቅ ስልጣን ስላለው ወደ ምድር ሲመጣ ከሱ ክብር የተነሳ ምድር ሁሉ እንደበራች ቅዱስ ዮሐንስ ጽፎልናል ማለት ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ተነድቶ። እነሱ እንግዲህ ይህን ሲቀይሩት እንዴት አድርጓል የምለውን ደግሞ በኦሮምኛ እናያለን ማለት ነው። ኤጋ ጀቻ አፋን አማርፋ ከነ keessatti barreeffama afaan amaariffaa kana keessatti kanaanan booda aangoo guddaa kan qabu ergamaan biraa yommuu dhufu nan arge. Kabaja isaa irraayis kan ka'e lafti muluun ni iftee jedha. Hubadhaa asirratti tallaaq silxaan yaalለው aangoo guddaa kan qabu ergamaan waaqayyo samiirraa gadi dhufe kabaja isaa irraayis kan ka'e lafti ni iftee jedheeti barreesse afaan amaariffaa fi afaanota biraarratti yeroo ilaalu jechuudha. Jecha kana gara afaan oromiffaatti yeroo jijjiiran barsiisaasaan kabajni ergamootaaf hin barbaachisu, kabajni qulqullootaaf hin barbaachisu, kabajni waaqa qofaa fi saganni waaqa qofaa jedhanii barsiisan sana akka isaaniif jabeessuuf jecha afaan amaariffaatiin barreeffame kana gara afaan oromootti yommuu jijjiiran maal jedhanii mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti kana booddes ergamaan biraa tokko aboo guddaa fudhatee. Hubadhaa asirratti aboo guddaa fudhatee afaan amaariffaarratti kan barreeffame maal jedhaa tallaaq silxaan yaalለው aangoo guddaa kan qabu ergamaan tokko dhufeedha. Asirratti immoo aangoo guddaa fudhatee jedha. Jecha kana lamaan keessatti garaagarummaa akkamiitu jira? Afaan amaariffaatiin kan barreeffame keessatti ergamaan dhufe kun aangoo guddaa qaba. Ofuma isaatiif aangoo guddaa kan qabu. Aangoo waaqayyoon jalqabaa kaasee isaaniif kenne qulqulloonni ergamoonni guyyaa guyyaadhaan aangoon addaa kennameefii osoo hin taane uumama isaanirraa kan ka'e waaqayyoon dursee aangoo guddaa kenneefii jira. Aangoon kun kan irraa fudhatamu kan irraaf isaaniif kennamu jalqabuma gaafa isaan uumu aangoo guddaa kana kenneefira. Aangoo qaban kana fudhataniiti gara keenya kan dhufan. Aangoo kanaan gara keenya dhufu. Guyyaa guyyaatti waaqayyoon aangoo addaa kenneefii waan isaan dhufan jiru. Asirratti innaa isaan barreessan immoo har'a ergamaan kun samiirraa gad dhufu aangoon kennameefii akka aaratti aangoon kennameefii akka dhufe godhaniiti kan barreessan jechuudha. Aangoon guddaan kennameefii yookaan aangoo guddaa fudhatee dhufe jedhanii barreessan jechuudha. Aangoo guddaa kan qabu jechuu osoo qabanu ergamaan tokko aangoo guddaa fudhatee har'a gara keenyatti yeroo ergame sana qofa aangoo itti kenname sanaan booda aangoon sun irraa fudhatama akka jedhamutti akka jijjiiramuuf isaan egaa aangoo guddaa ergamoonni aangoo omaayyuu hin qaban. Waaqarraa gara keenyatti ergamuu qofa ajaja waaqayyoo bicha baatanii dhufuudhaanatti aangoo omaayyuu hin qaban jedhanii waan barsiisaniif wangeelli waaqayyoo immoo kan nutti ibsu ergamoonni jalqabuma gaafa uumamanii kaasanii waaqayyoon aangoo kenneefira. Maddi aangoo isaanii waaqa ta'ullee garuu aangoo kana guyyaa guyyaatti waanti haaromsuuf guyyaa guyyaatti waan isaaniif kennan jechuudha. Ergamoonni dursaniiti aangoo guddaa kennameefira waaqayyoorraa. Aangoo kana qabatanii gara keenya dhufu. Kanaaf egaa asirratti aangoo guddaa kan qabu jechuu osoo qabanu aangoo guddaa fudhatee gara keenya dhufeedhanii jijjiiran jechuudha. Egaa kun immoo barumsa isaanii akka isaan jajjabeessu ergamoonni aangoo akka hin qabne ergamoonni kabajni akka isaaniif barbaachisu kan jedhu sana akka isaaniif jajjabeessu jecha haala kanaan jijjiiran jechuudha. Egaa waaqayyoon laphee isaaniifis haa banuu nuyis immoo barumsa wangeelaa akka jabeenyu waa gargaaru galatooma.